Yooyaa kolbaan waaqa jiraataa nagaa keessanii jedhee nagaa waaqayyo isin gaafadha. Itti aansuudhaan addeen amma itti argamu waldaa warra wangeelaa Makkaana Yesuus Sinoodosii Adoolaa Gannaalee Sabakaa Uraagaa magaalaa Haroo Waacuu keessatti argama. Amma akkuma argitan galmi waaqeffannaa anaan duuba jiru kun galma waaqeffannaa isa jalqabaati. Amma isaa kanarraa gara galma waaqeffannaa isa guddaatti gadi ce'uu jirra waan ta'eef gadi qaxxaamuruu jirra waan ta'eef wanni jedhuu barbaade hundi keessanuu dhuftanii akka galma waaqeffannaa kana waliin akka ijaaruu fi namni gaafa galma waaqeffannaa ijaaru humnaan beekumsaan qabeenya ijaara waan ta'eef namni beekumsaa ijaaruu barbaadan namni qabeenya ijaaruu barbaadan namni humna ijaaruu barbaadan lakkoofsa bilbilaatiif akkaawuntii galma waaqeffannaa kana foddarratti isinii barreesseera achirraa argachuu dandeettanii. Itti aansuudhaan hundi keessanuyyuu akka waaqa nu kadhattan kadhannaan akka cinaa nu dhaabbattan barbaanna. Haagee tokko lakkooftuu lama gad gulaalee yeroo dubbifattanu waaqayyoon kolbaa isaaniitiin akka isaan galma waaqeffannaa ijaaranu ajaja waan ta'eef galma waaqeffannaa ijaaruun ajaja waaqa jiraataa isa samiirraa baase waan ta'eef waliin galma waaqeffannaa ijaarre yoo nuti galma waaqeffannaa ijaarru waaqile jireenya kenna ijaara waan ta'eef qo'aa jalala waaqaatiin isin gaafannaa eebbifamaa horaa baay'adhaa deebana isin jedha eebbifama. ደናችሁ ሰላም የእግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን ባላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። ይሄ የምታዩት የእግዚአብሔር ቤት እየሰራን ነው። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የአዶላ ገናሌ ሲኖዶስ ራጋ ሰበካ ሀሮ ዋጭው ማህበረ ምእመናን ይሄንን መሰለ ህንጻ በ2015 ጀምራ እስካሁን ስራውን ሳታቋርጥ በዚህ ደረጃ አድርሳለች። ይሄ ደግሞ የእግዚአብሔር ስራ መሆኑን እኛም ያየንበት የእግዚአብሔርን ስራ ያደነቅንበት ስለሆነ አሁን ግንባታው በጣም እየተጣጣፈ ነው፣ በጣም እየተሰራ ነው። እናንተም የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት በጎ ፍቃድ የሆናችሁ ባለፈው እግዚአብሔር ትላልቅ ስራ ሰርቶልናል። የእግዚአብሔርን ስራ አብረን እንሰራለን። የእግዚአብሔርን ስራ የሁላችንም ስራ ስለሆነ ይህንን የእግዚአብሔርን ቤት ስራ አሁን ወደ አጨራረስ እየደረስ ነው። እንደምታዩት ማገሮች እየተመቱ ነው፣ ብረቶች እየተቀጣጠሉ ነው፣ ብሎኬቶችም እየገቡ ነው። ሌላ ደግሞ ቆርቆሮም ተገዝቶ ገብቷል። በዚህ 2 ሳምንት በአንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ቆርቆሮ ይለብሳል። ከዛ ደግሞ የሚቀረን አንዳንድ ነገሮች መቀሩናል፣ ሲሚንቶ እንዲሁም ደግሞ ጠጠር እንዲሁም ደግሞ ድንጋዮች ስለሚቀሩ ልታግዙን የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ አካውንት አለን። በዛ አካውንት ላይ የእግዚአብሔርን ስራ አብረን እንድንሰራ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የሀሮ ዋጭው ከተማ ምእመናን ጥሪ ታቀርብላችኋለች። በዚህ ጥሪ ምክንያት ማገዝ የምትፈልጉ ሰዎች እንድታግዙን በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን። galmi waaqeffannaa kajaaramu kadhannaan qabeenyaan beekumsaan humnaan ijaaramu. manni waaqeffannaa kun waldaa warra wangeelaa Makkaana Yesuus magaalaa Haroo Waacuuti. manni waaqeffannaa kun ummata baay'ee miseensa magaalaa Haroo Waacuu miseensa baay'ee qaba. kaduraan manni waaqeffannaa jirullee baay'een isaa diqoo hanqinarraa kan ka'e ummata walii galuudhaani humna ummataatiin hirmaannaa hawaasaatiin manni waaqeffannaa kun akka inni ijaaramuu fi manni guddaadha. G+1 dalga dheerinni isaa meetira 22 fi hojjaan isaa meetira 55 kan ta'u jalaan giraawundii kan qabu jechuudha. Giraawundii kan qabu giraawundiin kun balbala 10 jalaan biiroo balbala 10 kan qabu yommuu ta'u gubbaallee giraawundii kan qabu. manni kun akkaataa yaadameen karoora waggaa 10 itti yaadamee ka hojjetamaa jiru ta'uu isaati. haa ta'uuti malee immoo amma immoo garaagarummaa waggaa 2 waggaa 3 caalle keessatti persentii guddaa haga hamma yaadame oli kan ijaarame ta'uu isaati. akkaatuma mul'atu amma sibiilli ol ba'ee hojiin isaa hojiin sibiila hidhuu ka dhumataa jiru yommuu ta'u uffisa qorqorroo isaatii wanni ta'ullee bitamee ka'ee galeera jechuudha. qorqorroo mana kanaa kan ga'u hundisaa bitamee asii galeera. hawaasi uummanni ofirraa ba'ee waan qabu haala gaariin hirmaataa kan ture ta'uu isaati. akkaatuma kanaan anallee dabalatee miseensi mana sagadaa kana keessa jiru hojii hojjetamaa jiru kanarratti amma
gammachuun guddaan katti dhagame ta'uu isaati jechuudha. Namni hundinuu ka gammade ta'uu isaati. Gammachuun guddaan nama dhagatameera. Hojiin kun Waaqayyo galatoomu hamma yaadame oli ka hojjetamaa jiru. Amma gara dhumaatitti kan deemamaa jiru ta'uu isaati. Gaafa ammoo inni dhumatee kana caalaa ibsa katti kenninu waan ta'eef ammaa fi kanuma yoo jedhe nagaa galatooma. Tokko deene tokkummaan galma waaqeffannaa hin ijaarre. Manni amantaa waldaa Wangeelaa Makaana Yesuus magaalaa Haroo Waccoo kun kanaan dura mana xiqqaa keessa turre yeroo yeroon uummatni xiqqaa ture. Eegas manni guddaan ijaarame manni naannoo kanatti argamu kun amma naa baay'ee qaba haa ta'u manni sun geessa dhabee innaan manni dhalootaa ta'u lammeessoo addee ijaaramu waan jedhamu uummati bakka duwwaa irratti jechaadha. Bakka duwwaa namni addee beeseen qabne irratti waaqi isinuu qaba ijaaraa jennaan manni kun ijaaramuu jalqabe. Yeroo gabaabaa keessatti hirmaannaa uummataatti manni kun eega jalqabamee qonna jalqabame karoora waggaa baay'eetiif kan itti yaatame sadarkaa amma irra arginu kan achaati. Sadarkaa qorqoorroo dhawamuu itti qophaa'e kanarratti yeroo gabaabaa keessatti kan hundaa'e. Kanaaf Waaqayyo nu gargaare jennaan namni dhabee odoo hin jedhin kiisii fi dhabee odoo hin jedhin fichaa qabuun waan qabuun horii qabuun odoo deeggaru manni kun sadarkaa kana deemeera. Waaqayyo yoo nu gargaare manni kun bara 2019tti gara bolokkeettiin jijjiirama bara 2020tti immoo manni kun abdiin finishingii isaa dhumate itti gallee uummata walta waaqattiin kan galateeffannu ta'a. Waaqi bara saniif waaqi waggaa dhufullee bara itti aanullee uummata keenya nagaa tolchee biyya keenya nagaa tolchee mana amantaa jaarsolii jirtu biyya keenya Itoophiyaallee nagaa kennee achiin duubatti immoo eebbifannee kaanee kaa'u itti waaqeffannu lubbuun haaretti adda sana kafayyitu rakkatan kan ittiin gargaaramu dhibamaan hospitaala dhiisee as keessa kafayyu wanta waa itti Waaqayyo waan kakatee jiruuf kana waaqi nu gargaaree amannee jirra. Kana waaqi hunda ijaa jalqaba kanaaf irra xumura Waaqayyo nu hageessu jenna. Warra sagantaa kana geggeessan illee eebbifamaa isiniin jenna. Yooyyaa bakki amma nuti itti argamnu kun waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus magaalaa Haroo Waccooti. Sabakaa Uraagaa Sinodoosii Adoolaa Gannaalee keessatti argamna. Bakka kanarratti ijaarsa galma waaqeffannaa kana akkuma amma argaa jirru kana keessatti argamna. Ijaarsi kun iddoon itti geggeeffamaa jiru Sinodoosii Adoolaa Gannaalee sabakaa Uraagaa waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus magaalaa Haroo Waccootti geggeeffamaa jira. Ijaarsa kana gaafa kaanu bu'uurri isaa jecha uummatuma waldaa keenyaarraa kaanee ijaarsa kana geggeessina waaqillee nu geggeessaa jedhee waan dubbateef geggeessine jecha. Gaafa kaanu immoo bara 2015 naannoo ji'a adoolessaatti kaane baranni waggaa isaa lammaffaa hanga sadaffaatti deemaa jira. Sadaffaa garuu xumurree hin jirru. Haga sanitti immoo ijaarsi kun baay'ee kaarifataa jiruu fi waaqillee hojii isaa katti milkeessaa jiru. Waaqillee harkisaa waldaa kana waliin jiraachuu isaa katti agarsiisaa jirudha. Amma ji'oota waggoota lamaan kanatti persentii yoo xiqqaate tilmaamaan naannoo persentii 65 achii ol kadeennee fi amma uwwisi qorqoorroo kaafu uwwisa qorqoorroo illee akkuma amma si argitan kana sibiilli isaa galaa jiru qorqoorroon bitamee kalafa jiruu fi uffisi isaallee uwwisi isaallee torbaan lamaan hin duuba torbaan tokkoon duuba ka'uufamu ta'uu isaati. Achirra darbee immoo bolokkeettiillee asii bitamee galeera. Maateriyaaliin barbaachisu hundi galeera. Hojiilee hafan immoo waggoota nu hafan tokko lamaan gidduutti karoora isaa naannoo waggaa 10 ture. Yoo Waaqayyo nu gargaare immoo nuti waggaa 3 haga 4 keessatti xumura mana kanaa hin finna. Harki Waaqayyoo illee hojiirra jiraachuu isaa baay'ee nu gargaaruu isaa baay'ee harki Waaqayyoo saba kana waliin jiraachuu isaa uummatillee immoo uummata Waaqayyoo eebbisee mana sagadaa kanaa kenne. Dargaggoo mana sagadaa illee ka Waaqayyoo eebbisee mana sagadaa kanaa kenne. Uummatillee ka Waaqayyoo eebbisee kenne. Karratiyyaa elootiyyaa daffakii jedhanii maallaqa isaanii qabeenya isaanii waa hunduma isaanii humna isaanii kennanii warra tajaajilaa jira waan ta'eef iddoo jirannutti Waaqayyo gooftaan isaan haa eebbisuuti. Waaqayyo addalle boruulle hojiirra jira. Namooti nu deeggaruu barbaadanu immoo sappoortii nu godhuu barbaadanu akkaawuntiin banamee waldaa akkaawuntii maqaa waldaatiin banamee jira. Isarraan nu deeggaruu dandeettanii humna keessanii nu deeggaruu dandeettanii maallaqa keessanii nu deeggaruu dandeettanii Waaqayyo akkuma Daawitiin jedhe mana kiyya naa ijaaredhe nulle galma Waaqayyo guddaa kana ijaaraa jirra. Waaqayyo nu waliin jira. የጌታ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ይሄንን ቤተክርስቲያን ኡራጋ ላይ ነው ያለው። ይሄ ቤተክርስቲያን የጌታን ቤት የምታገለግሉት የጌታን ቤት የምታግዙ ሰዎች እጃችሁን እንድትዘረጉ እንድትባርኩ እንፈልጋለን።
ድጋፋችሁ ከኛ እንዳይለይ እገዛችሁ ከኛ እንዳይለይ እንደምታዩት ይኸው ቆርቆሮ ሊለብስ ነው። ለቆርቆሮ ደርሷል። ሻሎም ሻሎም። እንዲሁም አሁንም ህብረተሰቡ በጣም እየሰራ ነው። የዚህች ቤተክርስቲያን አገልጋዮች፣ የዚህች ቤተክርስቲያን ወጣቶች፣ የዚህች ቤተክርስቲያን ማህበረ ምዕመናን እንዲሁም በተለያየ ቤተክርስቲያን ያላችሁ ስታግዙን የነበራችሁ እግዚአብሔር አባታችንና ጌታችን አብዝቶ ባላችሁበት ይባርካችሁ። ባለፈው የተረጋችሁልን እጅ ዛሬም ከኛ ጋር እንዲሆን ጥሪያችንን እናቀርባለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ባላችሁበት ከናንተ ጋር ይሁን። የእግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይብዛ። ገለተ ዋቃ አቦ ማናት ጅራ ገለተ ኢሳ ጃሪ ኢሳ ጅራ ገለኒ ዋቃ ጌው ገለኒ ሰጌው ዋንጎሩ ዋቃ ቤካ ገለተ ዋቃ ገለተ ኢሳ ጃሪ ኢሳ ጅራ ገለኒ ሰጌው inni nu jalqabsiise nu xumursiisa akkuma jedhame hojiin tu eegalante waaqi dubbii fi amanamaa waan ta'eef turtii muraasaa fi ennaa xiqqoo tana keessatti haalli jajjabaa adoo jiru haalli ammaataan kun adoo jiru waaqi hojii ifiitiif jedhee nama fiillee kaasee kolbaa ifiillee kaasee hojiin tun bifa kanaan turtii muraasa keessatti haga hagana geettu waaqi nu gargaare guddoo galatomuuti. Ani wanni hojii tanarra hubadhe harki namaa akka keessan jirree fi gargaarsi waaqa guddaan hojii tana keessa akka jirurra hubadheera. Ammaan duuba immoo turtii muraasa keessatti manni kun xumuramee eebbaaf akka walta dachaan kanallee isin beeksisuu barbaada. Galatooma. Galanni waaqa galu nuutillee idimee tanatti hojii tana dhaqqannee hojii kennaa fi guddinnee waaqa keenya galateeffata. Gara duraallee itti tatkaffanna higa hunyee garma geessinu hunda waaqa galateeffata. Waaqa walta hin jiraannaa hin hojjanna addiin ka waaqaati. Waaqi samaayitu nuuf himummeessaa nulle yoona kaane hojiisaa dallee diigame ijaariisaaf. Waaqi samaayitu nuuf himummeessaa nulle yoona kaane hojiisaa dallee diigame ijaariisaa. Yoo qulqullooti waaqa nageenyi waaqa hunda keessanii fi isiniif haa ta'uuti. Aan mucaa keessan obboleessa keessan faarfataa Abrahaam Maariyaamiiti. Kanan ardha gara fuula keessanii kan dhufe dubbii tokko qabadheeti. Inni kunillee waldaan warra wangeelaa Makkaana Yesuus Haroo Waaccuu magaalaa mana gamoo yookaan mana guddaa waaqeffannaa galma waaqeffannaa ijaaruu jira. Galmi kun ammoo yeroo muraasa keessa jalqabame guddoo gargaaramne galmi kun akka malee deemaa jira, akka malee ijaaramaa jira. Yeroo isaa adoo hin deemin adoo hin turin sadarkaa kanaan baay'eera. Sadarkaa kanaan baay'eera waan muraasatti nu eega. Kanaafu dubbii waaqallee yennaa dubbattu nuti ijaarsa galma waaqeffannaa keessatti qabeenya kennaan beekumsa kennaan humna nuti qannoon kadhannaan akka harka keessa godhannu dubbii waaqaa badhichee nu hinte. Kanaafu hundi keessanuu warri sagalee kana dhaga'aa jirtan akka galma waaqeffannaa kana akka nu walii ijaartan nu waliin harka keessa godhattanii eebba akka nu waliin fudhattan jaalala gooftaatiin isin gaafadha. እኛ በያጆች ነንና ከዲላ ነው የመጣ ነው። ይሄ መካነ ኢየሱስ ቸርች ከጀመርነው 2 ሳምንት ነው። የብረት ስራ የምታሰሩ ሰዎች ካላችሁ ታሰሩናላችሁ። በጣም በጥራት ነው የምንሰራው። ያው እንደምታዩ ነው ስራዎችን ታሰሩናላችሁ። የእናንተ የና ብሎኬቲ ገልማ ዋቀፈና ጋልቻ ጅሩታ እትፉፉ ጅራ ቆሜ ቶኮ ታኔ ጃራ galma waaqetti waaqeffamu nama sitti hojjate kaawulitti badhaafamu hilakkinyu hojjanne maddi waaqa godhanne abdii koome tokko taane jaarra teessoon maal bu'aa qabdi.